Waboon gidaamii fi qeella wallaggaatti lola cimaa geggeessaa jiruun diina hedduu du'aa fi madoodhaan adabaa jiraachuun gootichoonnee sibiilaa waboon abdii saba Oromoo ibsa isaa keessattis eeranii jiru. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kaabas keessa socho'u tarkaanfii ilaalee isaa humna yartuu ergamtuu diinaa irratti fudhatee jira. Harka fuune daawwattoota hordoftoota bilisootii fi shamaa akkam jirtu kun oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromooti. Oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan isin biraan ga'u sammurataa obsaati. Egaa daawwattoota hordoftoota bilisootii fi amma xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan affeerraa kooti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon haleellaa jajjaboo diina rifaasisuu humnoota sirna naftanyaa faashinistii impaayera Itoophiyaa tiksuuf uummata Oromoo dararaa jirtu irratti fudhateen hedduu isaanii du'aa fi madoon adabuun kaambii ishee daaraa godhee jiraachuu waboon naannichaa ifoomsee jira. Haaluma kanaan wal qabateen waboon goleelee Oromiyaa hunda keessatti humnoota mootummaa faashinistii abiyyoot kaaseen durfamu waraana sirna tortoraa tiksuuf bobbaate hedduu isii barbadeessuun bakkoota hedduu to'atee jiraachuus gootichi abdii sabaa waboon diinaaf yaaddoo beeksisee jira. Itti aansuun waboon lixa kaaba bahaa kaabaa fi giddugala weerartuu sirna impaayera tortoraa naftanyaa ergamtuu sirna faashinistii Itoophiyaa Oromoo saamaa ajjeesaa hidhatti guuraa mana isaa irratti gubaa fi dararaa jirtu irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhachaa jiruun gootichi ija barbadaa gaachanni saba Oromoo waboon beeksisee jira. Itti fufuun irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Galaan ganda bokkee jedhamu keessatti humnoota shiftaa mootummaa gabroonfataa ergamtuu sirna impaayera Minilik gandoota keessa maandheeffachuun uummata dararaa turan irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhatee waajjira PP waliin guutumatti barbadeessuun ari'eetinicha keessaa qulqulleessaa jiraachuu waboon ifoomsee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon konyaa baalee ona daawwee keessa socho'u humna weerartuu impaayera Itoophiyaa tiksuu bobbaate irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhateen hedduu ajjeesuun hedduu madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu waboon naannichaa beeksisee jira. Humni afur walta'iinsa uumuun beegii qabachuuf dhufan soora allaattii ta'ee hafuun hoogganaan waboo naannichaa ifoomsee jira. Humni kun torbaan tokkoof itti qophaa'aa turuun guyyaa har'aa imala gara beegitti taasisaniin cabanii kan baqatan ta'uu ragaan achirraa argannes addeessee jira. Milishoonni sirna impaayera PP tiksuuf bobba'an namni 21 ona baakkootti wabootti harka kennatee jiraachuu waboon zoonichaa ifoomsee jira. Humni shira waboo diiguu baree ammaas harka dhoksaatiin shiratti jira jechuudhaan fuulbarruun miidiyaa hawaasaa irra deddeemus ifoomsee jira. Oromoon akka sabaatti tokkummaa isaa akka siyaasaatti ammoo kaambii mataa isaa faanjiidhaan xaxeelee otee galtuu irraa eeggachuu qaba. Itoophiyaa jalatti yaada nu tiksu kamiinuu malaaleeffan. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon torbee kana lola cimaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti sirna naftanyaa fi waboo gidduutti taasifamee jiruun konkolaataan sirna naftanyaa 100 ol ta'an gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboon to'atamanii jiraachuu waboon beeksisee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii dhiyaa keessa socho'u tarkaanfii ilaalee isaa humna yartuu ergamtuu diinaa irratti fudhatee jira. Waboon gidaamii fi qeella wallaggaatti lola cimaa geggeessaa jiruun diina hedduu du'aa fi madoodhaan adabaa jiraachuun gootichoonnee sibiilaa waboon abdii saba Oromoo ibsa isaa keessattis eeranii jiru. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kaabas keessa socho'u tarkaanfii ilaalee isaa humna yartuu ergamtuu diinaa irratti fudhatee jira. Waboon kaaba Oromiyaa walloo diina uummata Oromoo waliin kokkee wal qabaa jiraachuu himaa turuun keenyas ni yaadatama. Akkasumas waboon kaaba Oromiyaa walloo yeroo ammaa kana diina rifaasisuudhaan kukkufisaa jiraachuun gootichoonnee barbadaa waboon beeksisee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa keessa socho'u tarkaanfii ilaalee isaa ergamtuu diinaa irra fudhate hedduu barbadeessee jiraachuun gootichi diinaaf yaaddoo abdiin saba Oromoo waboon zoonii kibbaa beeksise. Itti aansuudhaan irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa keessa socho'u Cibirraan Soddon Booruu weerartuu diinaa Nageellee Booranaa keessaa qulqulleessaa jiraachuu waboon urjii saba Oromoo naannichaa nuuf ifoomsee jira. Itti fufuudhaan irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon gidaamitti weerartuu sirna naftanyaa ilmaan faashinistii Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa tiksitu
ummata Oromoo irratti murtii du'aa fudhachaa jirtu irratti waboon haleellaa geggeesseen hedduu ishee hororee daaressuun daaraa godhee jiraachuu gootichi ija barbadaa onnee sibiila waboon naannichaa ifoomsee jira. Irreef gaachanni ummata Oromoo waboo oomisha galchuuf hawaasa ofii gargaaraa jira. Waboo jechuun goota garaaf jooru osoo hin taane goota sabaaf joorudha. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo dhiiga lafee gootota Oromoo fi sammuu qaroo hayyoota Oromootiin ijaaramte hidhannoo waboo meeshaa waraana irbuu gootota sammuu qeerroo hayyoota Oromoo sammuu qaroo hayyoota Oromoo siyaasaa fi saayinsiin tooftaa hedduudhaan ijaaramedha. Kanaaf warroonni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ni diigna jechuudhaan abjuu jireenyaa godhataniis jooraa jiran abdii kutachuu qabdan jenna. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Bilisoo TV sagantaan oduu keenya irraaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabamaa sagantaa birooti. Hamma walitti deebinutti Bilisoo TV sabiskiraayib gochuun nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nagayatti.